Ajaa'ib ajaa'ib. Ajaa'ib rabbis nagarsiisa bara. Akkati bara doon mukaatiin amallee manallee masinallee abbate akkati doon haati jedhame sooti bara akka tunis waan gagaa wayii leellesse. Bishaan hin qabu. Baru kan raw penting mau aja tadi. Penting mau kan raw aja tadi. Ya. Kan wali kawani. Oke, Faranji tisena toko tonja cabbi auzubillah soqid La. Qiyamaan asin bu'ee dinatti fakkaata. Qiyamaan dura buutu gara Ameerikaa kanaan dhufti. Kun hadiisa duriyyeeti. Awoo Kanada dhoqqeen mana liqimse dhoqqee adii jedhee bara. Kun kan ilaalaa jirtan Kanaadaadha. Cabbiin dachii ol guutuutti jira. Oduu cabbii dhoqqee adii isin hojjechuuf. Kun Osmaan Baay'ooti abbaa maanii. Ayyee akkuma argaa jirtan qorri iddoo hammaatee jira. Har'a keessa deemaa jirra dhoqqee kana keessa. Qorri ka lubbuu namatti fidu akkana jirti Ameerikaa. Kaaba rafa warri biyyaa rafa maal rakkattan isin rafa balbala azaabaa ufitti banne asiin qorra. Akkanatti kaa konkolaataa liqimsee amma mana liqimsutu hafe iyyaa sagalee nuuf ta'a. Dhoqqee adii nu nyaatuuf jira. Qaataa sagalee isinii ta'a amma isin sagalee nu ta'a. Addunyaa hedduu har'a Kanaadaanii biyyoota sadarkaa guddaa qabanidha. Garuu namni keenya biyya jannata qabbanni hin jirre ka'oo hin jirre. Hiikarriin barbaachisu ka'eessin yookaan mukayyirri. Kun dhoqqee biyya Faranjiiti. Biyya jannataa san keessatti Har'a guutummaa hojiinis fardi akkuma hidhatanii jira kun olaal gaditti cufee. Fardi Faranjii xiribbaa irra jira. Gattiin kaasanii dhabanii. Yaa Oromiyaa teenya nu wayya. Oromiyaatti galuu wayyala. Kun dhoqqee haraara Faranjiin uf jala.
Kanaaf Ameerikaa warri jannata seetan Ameerikaan jannataa miti azaaba. Dullumti haba fardi galgalatti lana situ lata kana reef abbaan kan diguutun kun dacha'ee rafa makiinaan kun akkana lammummaa jijjiirte galgala raftee ganama akkana of agarte. Seenee gahaa mataarra nu roobaa jira ammoo waa hafe ammoo gara YouTube chaanaalitti isin ergaa achi keessa bal'inaan laaltu fayyaa ta'a. Isin hin geenne moo?